feene tu akkam feene si godhani beeytami gisee wallahi taap goda share goda jarana share goda me namatti erga maqaa ofitti fuunetti sirumatti gargaarsisna yan keetii kana gartee yaada obboleeyyan keetii kana gartee akkatti hamilee isaan ammaan tan ol baanii akkana siinjaan kana gartee hamilee isaanii eeguu qabdaatillee arkite yaa maal jedhan seeramoon duruun tun beeti ati murteessitee miti fajiraatti si gale gista akka dammo akka atiin feene si gale ofiisitiin karaa ofiin feete si ooftee si gale akka ofiin feete si oofte zaman olaali naqi nama na kun dandeenye kama nana kanaye accounting nuti kuma takka hangaatu wannin jeefni beeyta gisee kabajaa isaanii godhi mooraalii wallahi akkasitti qalbii isaanii cabsiin jechuu fedheeti dubbatteeti waan harkaa qabu takka dubbatti an akkasii mitettee falmatan amma gisee iddoo wallahi kanarra wanni waa dubbatti falmachuun natti ulfaatu hangaatu kuma soddoma si seenee laalime tanaan masha Allah ammaan tana si afaami jola asirra deliver ja maybe tiko tresena ye Jafar Yusuf assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kamu jatuh zamanu naga wallahi alhamdulillah اللي أنا فرتما ذكرنا نكاف من تدا لما نكاف فرتما أبو ربي والله لا الله أكبر شيشة وهم ربي سيها كجيل آمين والله أبو تربت هنقاتو غانا واني ديمتين نوتو غرتي وغاس والغرا قمت عن ديمتين أكاسي يما نكاف إلالي آية أكاونتي سني منو أكانتي كبدي أكانتي جرا كبدي هيا مكان ينجو يا خنكي خيّتو وين جعفر جا نات سينا كبتم سينا كا hangaatu seene ani kano kuma soddomi saddeet akkana keessa jira garuu hanga seenan dhufan soddoma ammaan tana kan ergaasi seene jaa sibira seene jaa faami deeqaa shanfaa booda seene na bira akkas jaari sita qaba deeqaa kudhan faa booda maybe system ni update ngodo wala straight away ngodo WhatsApp irratti si ergaa yeesame hoggusiidhaaf seene maqaa wajjin ni baasaame ni baas nama erge akkasitti maqaa nama ergee asiimtu isiin maqaa wajjin baasisi naannoo itti akkas Jaafarilleen nama as jala moo nama gool baastan at least maqaa irraa barreessaatuma ዘሜ እሷ ስም ዝርዝር ትንገርክ አዎ ልክ ነች maqaa qabachuu qabdi ishiin ስም ዝርዝሮቹን ትንገርክ እንደዚህ anamma maali beeta ishumarratti akka deemuu fadha maalifi amma zammee laa amma moor gargaarsiisi haga gorsitus gorsitee ilma namaati namni kuni amma immoo gargaarsuma isirratti fokkasaa goonu eertee tuumaash nama push godhullee gaarii miti خرقيان سو جري جرما جزء بريان زمان جزء ستا خرقي عشان طبعا جرما جزء بريان الدمني سينامي الرشيدة أما شو زمان تقول إن شاء الله Okay. Thank you. TJ. Amma seen jetteen saaqiya. Okay. Want to carry promise to no. The lucky because Gargasukun Bete is not gonna the last one. One is in delegate Lalia must I can help her. Exactly, Anis Akasi Yade. Govas. Yes. One laleti more. Akas Gargas do Alangos. Ami Kajosene Mangata. Woli Kabne, Iran, Brazil fight Gonia Kasit. Maqaan agarsiisu baalaansii qofoo na agarsiisa soddoma kan seenes agarsiisami amma soddoma seenillee kuma takka ruutinaa ergee xiyya boru si seenaa risita si fin ergaaye mamma namoonni siif erga ani sama sendi sumora mon firmaa yaadini akkaawuntii deengada jette san naan ergine zamaan walumaan hin ergaa ergiga ayyee siif hin erga ayyee kana taanamtittiidhaa san warra etaamaa san Okay, aye. Govas. Uji gaarii kanaa tana takkallee oodale meera. Yaa keessatti osuma taphannu bar gizee garii qubna garii dalaguu qabna.
يا والله دون بوسي تنقاو مياوا تيجي ما منمو ابشر ابشر زمان روتيناتي يات سيدو غلطون حالو مجير تو كسات اللي بليت انت بشكرو وان قدر جبتو بيا جرتي جرجران تفتيرك كودي سنواي ايجي كنا يا زرع دفاعي دكان رجاله ايجي السلام عليكم. وعليكم السلام كم نجي والله الحمد لله ما شاء الله بليس خينيا سبب خيتني وبليتين تنيتون رانتنا أسباته الدوغل تومي رب جزاء سيا خفلو اوكي نول خرر بوتشي فكرته شو والله هنقدن تجي بردا بنا نينغرغا دورال بلا مني نيركا وتر ان شاء الله بليتيتي يا والله يا تي جبات وكان تي وان نيجاتيف تكلم دغيني ان شاء الله جبات دينا خيتي بليتيتي يا والله وني وندي دبرت نمو ركو خيس ديميتو ماسكي سو كلتو ما يدي بلا مني نقايه اسون ثانك يو ثانك يو اكونتي كبتي جي ايه كبد سكرين شات راغود خران دي مجرا آية وبلسقي ربي عمري ليل بالبلا شيء من بالبلا شيء خيساني رافرد بالبلا كان كي خيسان كيف يجينا في انغاتو زمي أجل بينغورو إنتوزا مكا في أكاونتي مكا في أكاونتينج زي بإنترو انترو إيه قدو انترو تكشو أمر ينتنا مجا هميلتن تكون غرغاسي جي أسرف في ديتن فيديو أكاونتينج جم مقد تقاو نجلا وني قد وني بي يا ماما وارنينجي نمر رفا ماما نمي توكو ندي ارجل اوكي بقى نما قافتو خيسو ما نهاير قطوف لاليشين عما نما قافتو نما هاير قطوف يس والسلام ما شاء الله ربي أتوف نمني برامي والله زمي يا دمرادة خاطر للربي سياقوت والله ايه والله زمانو دور بر دعاي وقا قونوتي نما الدنيا قوتو غرغارو والإنجنة دعاي قونا بر يعني جو الدنيا قوتو غرغارو مسكينة غرغارو ربي تاكسي نوهاقود وإنه دعاي قونا بر والله يا تامي يا والله إن شاء الله بر نمني خيني نمو مغاري خنا إبسانك إيه ما إبسان عزيلا سيبر سوچا بوين أنغاتو ستين دقامين وما ركون كابو نمني يندي ركون ركوتي نمني ركون أركين انجرو تقوني سر إبسان نهينر كني كم ماري نandufne أوكي إنه إلي إركا تجرى أما أو إيه أما إلي إركي واني بر إلي إركو جرى ملي نركني واني أكاونتي نسا private أو إبسان you welcome السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبزة. أمم دبي أمم بكرنا بيدبي مالتو مالتي. وما تي مثي أوبليتي تيني كنا. أها. مجون تنو أوبليتي تينيا. هيا يا. جولة تينيا أوبليتي دا. أنت المسلمات كا أورومو دا سانغوبان. أوبليتي تينيا كنا. media kan irratti maaliif arrabsanii komachuurra laayifii aga dandeenyu gargaarree hojii mataa ishee kireet godhattee akka ilmoo namatti ibaadaa ishee godhaa jiruu ishee jiraachaa kabajaa ishee eeggattee bakka ishiin fakkaanne dhaabbatuu dhiiftee hojii mataa ishee dalaydee uummattee haa hojjettu. Akka arrabsina maaliif nama push goonee nama akkana firraachi dhiibnee tarabbi irraa is baafne namni kun laayifii keessattuu dubartiin arra gabbaatee waa hedduu ishee barbaachisa. namni fadhee waan namaa keessan seenu. namni akka fedhu beekam feene ta'a jeni. Yaa bareedaadha dhageenya iyyee hagunumaan sirraa barbaade. Waa hundaa'u keessanis dubbisa. Abshir jiin.
Telefoona yaa ati keessatti si dubbisa waan ta'uu dhageesse. Na dubbise. Yaa sin dubbisa warra hojjaa sonna. Ayyee bisaa fi. Waa takka sitti hin dhagamin jiin. Wallahi boo namni boo fadhee bar namni wallahi si jaarakko namoonni keessattuu magaalaa baa nama jiraatu dubartii. Yaa isilleen eega gartee obboleessi akkanatti harifatuuf eega obboleeyyan akkatti rifateef harka obboleeyyanitti dhumuudha qabdi isilleen. Harka obboleeyyanii dhumuudha qabdi si galee namni yoo asiin jee yoo gartee bakkeenya karan taane deemte ifuma miitaa beeta. Sanis nama jetteetis akka bakka karaa biraa kan deemne kanaafuu dhageenya jirra. Obboleeyyan keenya hundinuu obboleeyyan keenya sitti hin dhagamin jiin. Ayyee bisa yoomrii dheeraa galata. Na angaatu teenya. Amma isin maali ni beektaa himachuu namni tokko gartee rakkoo himatu sodaata. Namni maaliif akkana taate kana arrabsu malee maaliif akkana taate jee rakkoo taate. Kanaan jiru jiru etteera. Jechuudha bakka amma isin akkaataan isin itti himatte argite. Dhuguma barbaaru amma zamaanoo malee maajoritiin nama as gubbaa jiru. Namni hundi dhugaadha namni hundi adillee miidiyaa kanarratti ni arga namni hundi numa arrabsaan namni isii gorsee maalti rakkina waan kanas si naqe mee maal taateeti jee namni yoo nama gaafatee bareedaadha. Namni magaalaa keessa galee jiru. Zamanoo kana har'aa wajjin guyyaa lama argee dhiyoon tanallee bira naqeeti akka obboleessi nama gorsutti gorsa ajaa'ibaa bareedaa gorsa maallaqaa hin argamne kana gorsaa ture. Gaafasillee hedduun irraa gammadee isa akka maleedha. Namni beekta amma nama ibiddaan deemu hogga argan citaa fudhatee akka deemu malee akka bishaan fudhatee deemu gartuu beekte. Yaa saniifuu namni akkanaa kun keessa jiraatuun gaariidha. Miidiyaa kana gubbaas nama akkanaa qabaachuun gaariidha. Hedduu takka galatoomii. Amma waan ati gooti kanaan beeki namni karaa biraa deemu meeqa isaattu beeki deebee ilaalaa beeki. Dhuga. Kanaafuu obboleettii teenya sitti hin dhagaamini anaa fi zamanuun karaa keessatti wal dubbifna. Akkas inshallah. Inshallah. Thank you. Bisa kaya galato. Na angatu wani maltu jira sede namni beekan ubulesa uma singgodin ubulesa miskina ka siyad uma gari bakka gariin si fadu tokko qabaatu yeroo ammaa tana keessatti namni hundi isaa gattaate akka jirattu fada dhalaanu namnummaan silaa hiriyaa waan gaggaarii irratti walee amuni jira amma hin jira namuma waan hamtu namni yoo tokko humaatillee si godhuu baate waan gaarii tokko yoo si hawwe namni ni gaabe anarra zamaanoon obboleessa kan kee tokko miskiinticha homaan qabne tokko uuma gaarii bakka gaarii si hawwuun qiyya waan bareedaadha garuu ana qalbiin hin cabsin nadaran ammas hawaasa obbolummaa fedhu ijoollee teenya takka ta'u obbolummaa fedhu ta'usoo gizee hunda ni gargaarani TJ Abbaa Mahammad 50 mi'aawaa 30 akkasuma ammas namuu haga danda'u amma namoo 15 ijoolleen tuni maalleen kun seefsi godhaa jaanee sun ta'in onnee tantee qulqulluu atis akkamitti dubartii akkamitti nama dhageessu ta'uu kan keessi arganiiti jechuudha si galee hedduu nama dhagahu nama qalbiin ishii laaftutti ammayyoota na waan hin beekuuf gizee hedduu miidiyaa irratti viidiyoo kananni koomantii kana jala tana buusi tana maaliif hin tana buusa namni kun arraas jira malee boru bakka biraa jira jiruun ilma namaatis harka namaa hin jirtu namni nama hin jiraa jiru namni yoo arra miliyoona sii kanne miliyoona nyaattee fixuu dandeessaa bara garuu nama haala bareedaa akhlaaqa bareedaan ubbuleetitii jejeefitti nama qabu yoo arkate waan fedhe yoo dhabne namni gammadee jira anarra namni osoo nan dalagaa takka hin qabne dalagaa malee osoo akkanumatti taa'u jiru miliyoona kana hoo zamaan hojii yoo naa kanne humaatii miti bar ni dhuma garuu namni akhlaaqa bareedaa fuula bareedaa namaa kanne ubbuleettii ati waa hunda godhuu ni dandeessa ati ubbuleettii qaaliidha dalagaa mataa kan keetii uummadhu dalagaa sanarra jabaadhu moor immoo kana suma laaluu fi kanarra gizee jabaatte haalaan si gargaara sangubbaan hangaatu nama miidiyaati inuma ati nama miidiyaa ta'uun kan hangaatu hedduu si fayyade maaliif yoo arran tana bunoon gurgurettee gabbaate obboleeyyan
bakka buna kan keetii kan dhufee si beeksisu nama akka zamaanoo kana miliyoona qaba. Nama dhibbaa ol qaba. Har'aati bishaan firija keessa gurgurte nama jijjiiramuu danda'u tokko onnee bareedduu qabda. Yaa namaa buusi tanamaa reeguus tanama kana qalbii waan ilaalcha namni sii qabu laalte ifin cabsin wallahi ati na ubbuletti bareedduudha nama bakka guddellee qabu. Namni bar qalbii isaatii bar qalbii namaati bar saafomminni qalbii namaati gubbaadhaa miti. Igalee ubbuletti diyan booyin wallahi ani garuu an anytime akan gizee hunda si gargaaru akan gizee hunda waan hin qabu soo nyaadhee soo jijjiiradhu qofa beeka. Kanaaf qalbiin jabin please namoonni biraa namni gargaaru feeta lakkoofsa kana barreessa please. Yaa ati jajjabaadhu anytime si wajjin jirra. Mucaan kun akka namni bileem godhee akka namni irratti duulu kaata sila maraatee jiru darbitee bazammee. Sila qullaa deemti mucaan kun. Har'a namni rakkoo nama gaafatu hin jiru boomee har'a moodeessa bitachuuf maallaqa ishii feesaa bara. Wallahi namni magaalaa jiru faan jireenya kun akka fedhe si jireenya magaalaa. Mucaan tun maal ajamtee yaadu dagartee dura namarra duulu dura. Eega nama har'a. Dhaabbannee jireenya irraa jiraatu malee. Jireenyi bakka itti sen kuffisneen qabu jechuudha. Yes. Boyin abbola uumaa wanni hundi ni dabra wanni hin dabarre hin jiru addunyaa kanarra. Jireenyi wanni hundi daqiiqaa keessa jijjiiramaa beeka. Amma akkuma amma gartee reefu ati yaada kana fakkaatu dante barreessiif dhufetti. Eebbisa barreessiif tarata. Kanumatti gartee wanni hundi jijjiiramaa takka boyin hayyee. Sichana jira yeroo hundaa'u. Nama amma ol seena kana dubbisa daraaraa fakkii. Daraaraa welcome. Okay, no obboleessa kiyyanoo illee qarshii kuma takka ergateef hin jiran hangi galatoome no. Daraaraa. Kan fayyaa alhamdulillah. Galatoome obboleessa kiyya ulfaadhuun siin jalqabaa. Ani ogeessa dinagdeeti fi gorsaa biizinasaatii fi faayinaansiiti. Tokkoffaa qarshii kuma lamaniin ergaa fi jaansee ogummaa kiyyaa wal qabatee gargaarsa yoo barbaachise firii sarviisiin kannaaf. Galatoomi daraaraa keenya. Yeroo hedduu si agarra sooshaal miidiyaa irratti nama jabaadha mana hubataattis yeroo hedduun si argaa. Ogummaa qabdu hortee gargaarettee yaaduun keewwattu waan guddaadha. Waan guddaadha. Waan hedduu guddaadha. Galatoomi dhugaa. Follow baradhu hangaatu daraaraa. Daraaraa deebisiif. Daraaraa follow nama gorsa bareedaas kan waan biizinasii waan dalaguu qabdu dalagaa ati irratti wanni godhuu qabdu waan akka gorsisiif kanna bilbila kan keetillee kan nama hedduu jabaa proposaalas yoo feete direedaa jirtaa isa yaa proposaalniin dhaqa finfinnee torban ol deemu proposaala yoo feete idea yoo feete waan kana waan wal qabatu guutu I want to give you free si kana rakkoota kan qabu. Yes, thank you. Okay. Jabadu obboleessa kiyya galatoome hedduu ulfaadhu. Abshir daraaraa kee. Nagaa tura hayi. Akaawuntiin hin qabaa sirraa siifin ergaan gaatu. Eebbisaadhaa keessaan barreessiteefi? Yaa asiin illee ergeefi. Oo anaatu ergaa fayyee. Akaawuntiin isaa piraayiveetiidha. Naaf erge. Okay anaa ergaaf anaa keessaan ergaaf. Bakka mi'a walleen erguuf ni danda'a. Ergeefitiin jira yaa. Thank you. Namni biraa kan wajji waan kanarra hirmaachuu barbaaddan takka tuqadha walbaadha. Abu Zamano. Wayyee. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagami. Ya alhamdulillah kamate. Alhamdulillah wallahi. Manta de mara manta jira manta. Umantaane obboleettiin ta'e inuma gammadde lakki obboleeyyan akkana naa yaaduun qabaayii jetteetuma gammadde. Bennuun. Hangaatu. Maal taate? Obboleettiin teenye tuni dubartiidha.
ijoollee teenya micootana arrabsanii gisee hunda ofirraa kanatti achi fageessurra nama